قال رسول الله بونجو دائما تقول إنك كافر تقول عبد الله بن عباس أما كسيت جباتي يروهمو أفعل رسول ربي تراهين تفسير القرآن قام جلاء أنا محكمة أنا في تيجي قام خم بانتجنا وان جزء كاغد تقدر ما تنتبه القرآن قدرت عقيدة ولتيا أنا إيش إيماجن قول أميجا عمري تكينيا خنان أكسيت النتيال ديك أرقم نساء بودر رأكني ديرته بس تاسيسيج إسنيس إلمان كيسا أكبر كيسنيجا أما هو قبضني تجرتني أكجبت تجرتني رب سنر راح جالته أول كينيا بوتي رب سنر راح جالته رب نهم راح جالته إمام برسيسو هات جبان أبو الإمام برسيسو بورمنا تقدر أرجعنا أكسيتها هو بدون سنينجا جزاكم الله خيرا نمو أن جهتي فإذا من ربنا هاتاسس نمو أن برزتي فإذا من ربنا هاتاسس إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في جبان روموتي كرمات الرتين شادا أما وأنا أبدأ دبلة أيه بيرت الإرسي يعني ده في جواب يعني سو خنافو برنت أفان روموتين سكولا بوتو خيسانا ما لبقوا فقط أفان روموتين نمني ترى كلاسي أفان رومو كتالا ماتي تجرا كتالا مجتشوني صدركالا ماتي تجرا صدركالا كفاتي في صدركالا مفان صدركالا مفان خيسا صدركالا وأنا خيسا جتشارا صدركا تكفاتي في صدركالا مفان تجرا sadarkaan tokkoffaadha kilaasii hedduudha. Kilaasii sadii qabna, kilaasii afur qabna, kilaasii sadii tajalaa qabna hedduudha. Ijoollee xiqqoodha jaalatu. Kilaasiin Oromoo olaantuun kilaasii guddoodha. Kutaa lamaatitu jira. Ijoollee dubartiitii fi ijoollee dhiiratu jira jechaadha. Kilaasii ijoollee dubartiitii fi ijoollee dhiirallee wal murtaa qabneeti nama tokko toppii keessaa fudhannee jechaadha. Namni sun eenyudha beektanii? You'll be surprised. Kota namni afaan oromootiin iskuula keessaa tokkoffaa ba'e Asiyaa Ibrahim sadarkaa lammaffaarraa jechaadha sadarkaa guddoorraa jechaadha ijoollee guddoo keessaa Asiya, thank you very much. Ammasun kilaasii ol aanaadhaa beeka. Ijoollee afaan Oromootti jabduudha. Barreessuu, dubbisuu, waa hundatti jabduudha sadarkaa ol aanaatti jechaadha. Sadarkaa gad aanu keessatti immoo ijoollee xiqqoo hedduu kilaasii hedduu keessaa nama tokko qabna. Namni sun I don't want to say it. Okay, room 4. What is room 4 is? No, I'm not calling the name again. Namni afaan Oromootiin ijoollee xiqqoo keessaa tokkoffaa fide Muhsin Taha Amin. Sheikh Muazi tu nukanna please certificate jazakumullah khair. Ifam. Ya Muazi. Itu kalau tuh jazakumullah khair. Oh, here. Muhsin. Sorry. All right. So, afaan Oromoo xumurre jechuudha. Afaan Oromoo xumurre jechuudha.
Quraanni kun akkaataa nuti testii itti goone karaa hedduudhaan testii goone quraana makhaarija tajwiida ilmii tajwiidatii fi akkaataa quraana itti qara'anii fi jabeenya quraanatii fi tattaaffii wanni hedduu walitti dabalamee cuunfine nama lama baafne jechaadha iskoola guutuu keessa namni sun kaduraa Yahya Jailan جزاكم الله خير كيف الجمعة؟ اوكي امس ختيان القران اما اللي قران جمنا تياك جرتي قبتي انما لما اك غارتي والموقع دفتي مانجمنتي جمنا لالتي كمس لالتي الدباسو تدبدي برسيسون نيساني irratti mallatteessee fi dabarte ijoollee tuqee maanejmentii laaltee irra mallatteessee dabran jettee lammaffaa ta'uudhaan quraanaan tokkoffaa yaayaadhaan wal qixxee qabxii fiduudhaan hadabre Najmuddin Saniyo Muhammad. السلام عليكم. عبد الله شيخان. كيف هذا؟ عبد الله شيخان. ولي أداي بمقران عن كلمة جماعة أنا بجاب قرآن فيه. أنا ما أسوق القرآن. جاب جولي أنا بجاب قرآن فيه. ربي زبير قرآن جولي قرآن فيه. أكاد الزيادة من نقول ربي أقدر أقوم بسيدنا قرصوم. شكرا جزاكم الله خير. Adelo Abdullah mayo be tanbiya khudbata community Oromo Australia by the way nama heddu erga mootummaa keessaa mata dheeraa hojjete booda deebi'ee amma hawaasa kiyyaas tajaajilee hawaasa kiyyaas duratti oofuun qaba jedhee Australian Oromo community presidentummaadhaan oofti jira rabbi umrii sinaa dheeratu adeeroo galatoo maashaallah jazakumullah khair. Okay, itti aansuudhaan Islamic studies very my favorite subject kulilleeni Skoola guutuu keessaa Islamic studies nama lama qabna jechaadha. Cuunfinee nama lama. Islamic study jechuun gaafilee kun tana gaafataman san cufaa waa hedduu baraanii amata guutuu gaa numa ijoollee biyya faranjii taatee silaa akka gaariitti mooyuu dhabde malee waan san hunda mooyuu qabdi turte. Haa ta'u ammallee ijoolleen jabduudha inshaallah nuti cuunfinee nama gartee qabxii ol aantuu fidee badhaasnee jechuudha. Sanirratti namni duraa sadarkaa ijoollee gartee sadarkaa gadhaantuu umriidhaan gadi qooxeessaa namni moo'ee Inaya Zakir Ahmed. Inaya Zakir Ahmed, are you there? Inaya Zakir Ahmed, jirtu. Kilaasii guguddoo keessaa nama tokko namni sun Khadura namni sadarkaa olaanaa keessaa jechaadha. Islamic studiidhaan namni qabxii olaantuu fiduudhaan gartee kilaas iskoola keessaa moo'ee Tasneem Muhammad Musa. Do we have it here? Tasneem Muhammad Musa. She's not here. Amazing. Because she's not there. All right, okay. Oh, nama fuda fi okay, hot good.
All right. Okay, that's excellence in every subject. The rest will get certificates, inshallah. Yero Ormata Lalu, we have seen a lot of people try their best. We want you next year the best. We need to have more people with excellence, okay, inshallah. All right? Akka gaari kira dalagaadha. Akkasi wanni gora certificate ni kun ka itti aanu. Sisters, can I have another program before continue with the certificate, or the sheikh is here? What do you think? Or we finish the certificate first? Okay. Dabalataan, odol certificate waligala tattaappiidha yookaan effortiidha ittiin fufne daqiiqaa muraasaaf ustaadni keenya Sheekh Baharuddiin Ahmed dhufanii jiranii isaanillee jecha tokko lama insha Allah waan nu jajjabeessu itti nu dabaluudhaan nuuf dhaamsa nuuf dabarsanii Sheekh Baharuddiin jazaakumullahu khair falyatafaddal mashkuran wa ma'juura. Haralleen fudhanne gaajjifamu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أرجع بيا إيبا barattoota madrasaa laati jira inshaallahu ta'ala. Kanaaf namni hundinuu asitti argamaa haalillee ijoollee isaa fidee haalillee ijoollee akaakoo ta'uu kaan ijoollee abbaa ta'uu kaan ijoollee fira ta'uu kaan ijoollee islaamaatiin of dhufee ijoollee hundinuu ijoollee teenya inshaallahu ta'ala. Laftillee gaachii ni rooba tanaaf qabbanooyitanii durallee gaawaa jalan keenyeessira. Kesannya yo muslim kan ubate bulan le yo lebih mudah dara bare dada yo ubatalis insyaallah taala wa rabbi waliyadati ne wa rabbi sinu akabunati isim berkansiti ana nashab lahum bubani di khaisajan mirqani bubba sontani mirqani qalbi rai yo ni khaiso kenya keessa keenya fayyaa qabaatee gubbaallee fayyaa qaba. Kanaaf warri keessi isaaniitillee nashaata qabu keessi isaaniitillee fayyaa rabbi nu haa godhu. Allahu amiin. Amiin jaaga. Waa'ee ijoollee irratti ijoolleen ammaan tanaa asii harkaa qabnu dhaloota guyyaa boruu ummata boru yoo rabbiin inshaallahu ta'ala madrasaadhaan deemu guyyaa boru yoo rabbiin fadhee hawaasa kana sigalteega hogganee deemurraa ijoollee tanaa jechuudha. Hawaasa kana tolchuun ijoollee tanarratti yaadda'u. Hawaasni ijoolleen isaa madrasaa hin baranne hawwan isaanii gara masjiidaa gara madrasaa hin deemne tuushara hin qabanii jechuudha. Yooni fi ijoolleen arraan tanaa bakka bareedduu jiraattee heegareen guyyaa boruu bareedduu moo hamtuudha namuutu ni beekaa jechuudha. Yo ijoolleen arraan tana nuti harkaa qabnu bakka madrasaa hin jiraanne bakka quraanaa hin jiraanne bakka hawaasaa hin jiraanne asirra dhaabbannee waggaa 50 booda hawaasni Oromoo magaalaa Meelboorni maal akka fakkaatu nama dhibuu jechuudha. Kanaaf ijoollee guddisuun waan jaanii ijoollee kana diin irratti guddisuun nama islaamaa hunda irratti dirqama jechuudha. Akkuma rabbiin haqa haadhaa fi abbaa ilmaan irra kaayetti
ربي سبحانه وتعالى إلمان اللي هذا في أبارة تدرك أما ولدته نتخبين القرآن غيستي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أبو هذا في أبارة سنترد أولادا هذا في أبارة هنا جنة سينني أكس محمد هذا في أبارة جولة تنقدسون على إسلام على تقدسون داندي إسلام ما قبسيسون إسن هم درت درك مجد مالك رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانجد فكلكم راع فكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام namni hundinuu tiiseedha wanti suraanii gaafatamaa je imaamni illeen hawaasarraa gaafatama abbaan manaa ijoollee fi haadha manaatirraa gaafatamaa yooni fi isaan kana haadhatti tiisuu baatte amaama Allaahi subhaanahu wa ta'aalaa anta mas'uul fuuldura rabbitti ni gaafatamtaa jechuudha kanaaf ijoollee kana dirqamaatu nurra jira ijoollee kana karaa islaamummaa guddisuu irratti hangani fi isaan ballaqanii isaan waaddaan baafatanitti haadhaa fi abbaan dirqama akkani fi uffata isaaniitii fi nyaata isaaniitti yaadutti diin isaaniitti illee itti yaaduu dhaqama yooni fi nyaata isaaniitii fi uffata isaanii taate mootummaan kabara isinirraa goote hin yaaddoytanii maashaallah biyyaalaa jirra namni waan nyaataatii fi waan uffataatii fi waan manaa yaadu yoon sobe malee hin jiru na fakkaata ammoo eenyuutu diin isaanii irratti ijoollee kana guddisee qofa kana billeensi gaafatu namni uffata ijoollee zaara ijoollee nyaata ijoollee maashaallah namni hundinutti jira ammoo onneen isaanii tun quraana rabbii qabatte moo qabanne waan jaan ilmuun fi sigar kan naqshi ala alhajar ilmiin gaafa ijoollee waatti barsiifte gaafa ijoollee quraana habbasiifte gaafa ijoolleedhaa tarbiyaa barsiifte akka nama dhagaarra waa barreesseeti gaafa guddatteellee ijoolleen sirraa hambatu jechuudha yoo ammoo osoo isaan ammaan kana qacalee jiran kanatti hin diriirsin kanarra hin kaayin osuma isaan taphatan osuma isaan horii hawaa ittiin himin gaafa guddate sirratti isaa jechuudha maaliif gaafa ijoollummaa kana isaan kana nyaachisuu humna shakka isaan kana taphachiisuu humna shakka akkasii wajjin quraana rabbii gaafa isaan qaraasifte haadhaa fi abbaan daaraa ta'an jechuudha yooni fi ammaan tana daaraa taatee gaafa ijoollummaa kana dadhabde gaafa isaan guddatan hafuura baafatta yoo ammaan tana hafuura baafatte gaafa isaan amma 15 gadi gaafa isaan ijoollee isaan kanatti dhiiftee aboo yeroo isaaniiti ijoolleen haa bashannantu ijoolleen biyya alaa jirti hiriyaa isaanii keessaa hin baasu isaan hundaa'utti gallakifte haadha dheereessiteef gaafa nabi guddatan booda si rakkisanii jechuun maaliif haqa haadha abbaa hin beekan haqa rabbii hin beekan salaata hin beekan gaafa ijoolleen diraaga taatee ijoolleen waan adda addaatiin mana hidhaa guuttee booda faayidaan takkallee siif hin jiru jechuudha yoo ammaan tana laffaate amma laffaatee yeroo isaaniitti wajjin biizii taate qofa gaafa nabi isaan guddatanillee rahaatti gootee hafuura baafatta jechuudha ira guddaan namaa yeroo duraa kana keessatti hafuura yeroo hannaaf isaan kun yeroo isaaniitti jee quraana hin barsiisu gaafa guddatan ammoo si gaafatanii beeku gaafa guddatan yoo nabi quraana hin barsiisin yoo nabi diin hin barsiisin akhlaaqa islaamaa yoo nabi hin barsiisin gaafa guddatan gaafa si gaafatan ati maal jettan nama tokkootu muhaadaraa godhee karaa weestii kanatti khutbaa godhee abbaan waan jeeni yaa ilma kiyya ammaan tana geessee jirta yaa gurbaa kiyya siin fuusisaa jennaan sori maayidaan jenne abbaan ifamaa jeen maaliif gaafa duraatu ati laallattee haadha gaarii hin fuune sababaa sanirraa ka'eetti sigartii atuu haadha kiyya hin feetu anillee sigartii gaa chooyisiin kee chooyisuma akka keetiisanii wanne itti naafuttuuf hin jirtu abbaan kiyya ifamaa jeen jechuudha abbaan isaanii boo'e abbaan isaa sheekatti hime mee abbaa akkanaa kana kajoolleen ammaan tanaa itti himtu jechuu ati abbaa kiyya kanarra hin jirtu gaafa siin jette qabrii seentamoo duniyaarra jirta jechuu so yeroon ammaan tanaa yeroo akkasiiti jechuu yoo nifi amma dhugaatti himin
يوم قرآن هنقراسيسين يوم قرآن هنحفظيسين أما تقول شنبودة جولة دوسي قابلتي يا باغي يتنان قراسين ليسين يتكلير أدي ستيم ديجو so أمو مانتنا قابل إسان قتلي غنا قرآن اللي حفظيسا دين اللي برسيسا وان إسان بربادر هنده غلاب جيجو يوني في قابل في إسان جولة غنا ناتشفته قابل قدتن سنياتشسر هذا بيبان زي وقي سادي شنطة بولتا برته ديمو هندن دهن أكا غابا سيغرتي غانو تجولي سنستي دادي نقودن نوتو دادي قودا إسانو دادي نقودن أتي تجولي تيتن حالة بري دانيات تسي غابا أنتو لومدن جولي تيسي نيات شفتي أتي تو بكا بريتو غابا جولي گيسي غابا أنتو لومدن بكا بريتو مسجد فاس گيسن أما نما سيغرتي غا جولي رحالا بيبا جرمان گيسي ننجرو إجرا منجرو هدو لجلتو خهالا في أبا صلاة جمعة هنجيس نجريجو دادي أم بيزي دا جان سايبا وجي بيزي دا يوها بكا تبادكا يوها دلقا أم بيزي دا خهالا في أبا الرابويا خصلاة جمعة نمجيسو دا بي هدو تجريجو so جولين أصو دنيا رجلتو تو سنفيدين غافا آخرات دو تما سنفيد جوليتنا تو غافا دو ترحمة سيخدتا والله سيفي قلت جيجو خناب غمتو سيغتي جولي دررت اسمر راي غلا جولي سيغتي سجالچو جولي سيتدياتو جولي غراكه غتي رحمت سيغودو ونو چوك اسمر راي غلا جيجو ها بدينا نمغوبسو مالدان ايلرت يو حقي بابا رب بيغنيدا علم يهم بوردوايلا غولا اتو دي بيتا علم يهم ميغان ديبودا وني ني دارو مخينو متنا هي منخنا اكاتيس ني بيتا جيجو so خنون دينيو غوريدنا هذا في ابا يو هذا في ابا يرلفان ها غنم درا يرلفان دنيا في اخرت له جولت نفجد ان شاء الله تعالى خنا وبلين كينيا وني ودو كمال جنة جولة تنتي هدو يا دولة كامنا جولة تنسيغتي كواني سام فلانين بيرد أبا دولة كامنا ويتي سوان غاري دلائده ويتي سان هم دولة لغت يو ترد أبا نكو فلانتو يو أمو جولة خنا واهم داو تغلق ابنه بور إن شاء الله تعالى أمام ربي تلي راغا مدمنا إلمنا ما برد تلي تقاني دي ها jara sadiifi wammallee gaa mana wannaa dhaqee jaammana sigatee gaa deebii mana baankii haa ta'u mana baankii gizee dhufe dhaqaan fuunillee ni hatee isaan sadeen walirraa murame wayita isaan sadeenu asbaa kunis raamurame jechuudha haalli nuti har'aan tana keessa jiru ijoolleen teenya hundinuu bakki isaan jiran namni hundinuu beekaa jechuudha hanga rakkoon sirra geessu hin eegin hangara konsera geessutti ilmaan namaa ilmaan keeti ilmaan obboleessa keetiif ilmaan kiyya jettee itti yaaddoyte rakkoon hawaasaa rakkoon ijoolleedhaa yoo si yaachifne hanga ijoolleen teenya hundinuu mana hidhaatti dhumtu hanga ijoolleen teenya hundinuu diraa gaallaa qabdu yoo ka'eeydu taate rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wajje nurraa hin taane jedhe namni amriin islaamaa isa yaachisin namni amriin islaamaa amriin ijoolleedha amriin dubartoota isaan yaachisin irraa hin taane jechuudha kanaaf wanni obboleessa keetti dhageessarra gahee jira hawaasa biraa yoo ni filaalte yoo rakkoon takka irra geesse as baheetti rakkoo kanaatu ijoollee tiyyarra gahe fakkeenya isiniif haa ta'u ijoollee teessan qabadhaadha ijoollee teessan tiifadhaadha jira keenya ammoo waan ijoollee isaa balleessitee wali dhooyiseeti eegaamata kudhan booda namni gizee dhagee booda bartiyyelee rakkana taate keetilee rakkana taate taanilee rakkana taate waan silaa namni hin dhooyisne dhooyisan eegamuu magaalaa seentee namni hundinuu dhagee faayidaa takkallee hin qabdu jechuudha kanaaf obboleeyyan keenya hawaasa kanarratti ijoollee dhiisuun hawaasa hunda sheekarraa eegalee ilaa haadhaa fi abbatti ilaa hanga ollaatti namni hundinuu ijoollee kana waliin guddisa malee haadhaa fi abbaan kophaa isaanii guddisuu hin danda'an gizee haadhaa fi abbaan manatti tarbiyaa godhan sheekatti ergan waan sheekaa fi mana jidduutti ijoolleen guddatti jechuudha wanni isheen ija'uu fi wanni manaa jaayyoo adda adda taate hoo akkanaa qudjaanii wanni faamiliin quraana geessiti malee faamiliin quraana hin feenee jira faamiliin ijaabuuf bifti malee
فاميلي حجاب ينو فنيجرا مدرسة يسدي ماله مدرسة ينفيري تجرا جيتشو جولين دون أكاد في قرآن برسو فيتي أمو في قرآن بين جولين أك حجاب خايتو فيتي في أمو حجاب خايت جولين ما متى كبتجي تسا هذا في البنقية وارلو بوزاني دي بنجالة دون درك أنهي جاني متى فرادا هنقوما أمدا خلصت ديجوس إيجا تجيتو وإذا أمدا خلصت ديجه ما تجيتو أرنان تنبرسوبي دينجرا because duraan forsi godhuu turte osoo hijaaba dhufannee uffifte osoo ifiin karaalee karaasifte waan ifii keessan jira takka isaa haadhatti dhiibu jirta jechuudha. Mana keessaa wanni dalagamuu fi wanni ijoollee deejetti kakaafnu yoo fi wal diide ijoolleen qaraatii sanirra waan haadhaa fi abbaan dalagan kana fudhatu jechuudha. Waan haadhaa fi abbaan dura dalagan yoo haadhaa fi abbaan waan babbareedaa ilaalan waan babbareedaa haasawan waan isaanirraa mul'atu ijoolleen kana fudhatti malee كتاب الشيخ أوفر دولة خلال جودة تجيه خنا بليز دولة كينيا منا كيستي وام ببريدا اتفاقا جبان براتي كابتو دولة براتي ناسوين سياسة دولة براتي ناسوين ها نما همدو دولة براتي ناسوين دولة وام خنا سيف بوده ها بوده ريوني اتوان تكتدو برتي ها بابا سوري سيجتي أهدي بوام كي أوفي سياسة كي أوفي يوهوان براتي وفي ألوان براتي بيزي لا كجت يولن جيت يوم مو إذا وان سنفكرت نما تقوان جنا مسايب خينياتي أمدا صدمي أول يودي كارت أمدا جيدمي أول صلاة سبين ديفني أكمل صلاة سبين ديسي لجنان سببا المهية هنادي جيدين صلاة سبين أمدا جيدمي صلاة دي جمع وجه بويا المساس يلتي وابيه ويغنى الراهي المسا هنكبه صلاة مسجدة جيدة صلاة سبيلة جيتو المسا هنا أبان هلالا جدته يولي في أبان خمنا صلاة تي يو أبان خمسجدة هندينته المسا كراتير أكشين أبان هنا فلتا جيتو جابا سنين راها ilmu yamana kitaje inu maga bakafuga jira wan saiba geenyarra yohanama beenu rada geenyeje fude salatu subi geisa mucaan hanga ammatti salatu subi yo mana salate akka wan salani sabitane lare jechu sababa ilmu hiyati kachele yeje yoni bi jolle kana ha nama sigarte ga iskula takka hingarein jolle sigarte iskula karaise jira yo beitan ifi takka iskula karain beho ammo jolle wan jaun an iskula ila kuka ko lama kare gafi takkalle sigarte umdani beha koda majalane jolle lega kuka ko lama ne boda abbani sani ko man beene be so kana jechu mali jolle tana nimbe ya jette tille ittihimu qabda ni salata jette tille garjisu qabda baka sadaqatis baka masjidatis baka hundau yoni hujidan geesi de wale sheekha bichara salati yote jolle salata furat tuje kana insha Allah taala wabalayen kenya wani jannu mali jannan wan sheekha rafurat daran wan hala bi abban mana keessatti dalagan rahi jolle ilmi furat kana buwasar jabada wani sheeni jawbi wani hala bi abban mana dalaga yo waldide sheeni hijaba numatti hima ha umman hijaba nufattu sheeni qur'ana qara'u maja family keessa namni qara'u jiru gaba jolle sinjette ati gaba kana khasara guddo tana jechu kana bakkane fi khasare inshallah taala oblaye kenya jolle dejelle jolle dirabino agodo Allahumma amin ilman dirabino agodo bar wa kana abuhuma salihah jebar yo abban tole jolle turille ha bakka abbas dille chalte bakka abbas dille dalti jechu yo hada be abban gari hintahin isa be dara abban ada be abban dabra heddu fati jechu sabab jollumate diji sarati jollumate diji karai jollumate diji wan gari le dalagi jechu malik obisha gari rakatu dablecha ana ho jazakumullahu khairan agar masih injanna aibi gaisenga aiba barakharam bisinata jolle qur'an le firi argatte qomatille qabatte itille salatu rabbin wagodu qur'an qaro ko famiti please akhlaqa jolle dalaga qur'an hafazu naman debdu qur'an siyarte ga ijan qaro naman debdu ammo jolle duna isa olte namus bisani mal fakata eenyu kana akti godan eenyu jala deeman
eenyu namni isaa moodeela godhatan eenyu uffata keessatti nyaata keessatti haasawa keessatti wani namarraa eegamu guddoo kadhabame kana malee ijoollee hedduu quraana hafazee nama salaachise eegasii gabbahee waan biraa dalage ijoollee hedduu kitaaba qaree onlaayina kanarraa eegasii booddeen isaanii badde qara'uu qofaa miti rabbi subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuha alladhiina qara'uu jenne yaa warratti amantan jee malee yaa ayyuha alladhiina aamanuu jee bar yoo qaraatii waa namaa goote sheeyxaanaaf waa goote jaan akkasuma shaka sheeyxaanaaf waa goote jaan yoo qaraatii namaaf waa goote nama hedduu quraana qara'ee jallatu jira dubbiin qara'uu qofaa miteef yaa rabbi itti na amansiise yaa rabbi booddee kiyya na tolchi yaa rabbi uumaan qara kana keessaa barakaa naa haayee jettee rabbi رسول ربي عليه الصلاة والسلام دعاء قد تقيسا وانجو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة يا ربي بود دي ندول شيء جادجو درو دلو متي ورا بود تقدر ابن عقل اللهم آمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه فإن أخطأت من نفسي ومن الشيطان وإن أصبته من الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أما يرو Sheikh Hassan, is it time for, yeah? I think it's time for eating. Are we excited for pizza, guys? The sound is very high. You want to pass the message to the team or? Hey! How much does it make? Makes 1 billion. It makes 2,000 a second. That is bad. Nuri, actually. We need pizza, that's $1. So bad. It was the best thing when we stopped serving. Oh, wait. You need to take picture with your class teacher. So don't leave the stage, please. Ayman. Hello. Mohammed. Are you called there for certificate? Is your name called? Okay, by the way, girls class, higher class, the best class in the year 2025. You guys need to clap for yourselves. Very well done. Very good.
They are not naughty class like boys class.